Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa sagantaa kennaa faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa kennaa faaya aartii torban kanaatiin sirboota afaan Oromoo babbareedaa ergaalee hedduu qaban aadaa fi ammayyaa isiniif filannee sirboota babbareedaa weellisaa Naga'oo Guutamaa akkasuma weellisaa Amiin Huseenii fi weellistuu Dammituu Gabbisaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Baga dhuftee rakkoo har'aa taa'isiin keessummeessa na bira yaa daawwitii firaa maraa. Si keessatti namayyuu daawwachaa jira yaa daawwitii firaa maraa. Si keessatti namayyuu daawwachaa jira gaafa haalee bal'oo daafnusee jira abshirii kijiba kishanaa guutanii arrabeen dhumnaani firaa kaleena jaalataa meeshaa seenanii. Kan coke ilaalee durgalte dubbini meegarree qadaati jee qorqodaani. Jalqabaa irratti sirbii nuti isiniif filanne sirba baay'ee bareedaa ta'ee fi yeroo muraasa dura sirbame kadheenna kanammoo akka haraatti uummata biratti jaalalaa hedduu horate sirba weellisaa Naga'oo Guutamaa mata dureen isaa baga dhufte rakkoo jedhu kan ilaallu ta'a. Baga dhufte rakkoo har'aa taa'isiin keessummeessa na bira. Baga dhufte rakkoo har'aa taa'isiin keessummeessa na bira. Yaa daawwitii firaa maraa. Si keessatti namayyuu daawwachaa jira. Yaa daawwitii firaa maraa. Naga'oo Guutamaa weellisaa qabsaa bara jireenya isaa guutuu uummataaf jiraatee fi weellisaa addaa qabsoo baay'ee dhandhame miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture. Haa ta'u malee bara jijjiiramaa sanaa akkuma namoota kaanii innis waraana bilisummaa Oromoo wajjin biyyatti deebi'ee ture. Ergaa biyyatti deebi'ee booda sirba bareedaa waggaa 3 dura hojjete baga dhufte yaa rakkoo har'aa taa'isii keessummeessaa na bira. Yaa daawwitii firaaf hiriyyaa maraa si keessattan hundayyuu daawwachaa jira jechuun bu'aa bayii jireenya ilma namaa hedduu keessatti addaa isaan dhandhaman dubbata. Baga dhufte rakkoo har'aa taa'isiin keessummeessa na bira. Baga dhufte rakkoo har'aa taa'isiin keessummeessa na bira. Yaa daawwitii firaa maraa. Si keessatti namayyuu daawwachaa jira. Yaa daawwitii firaa maraa. Keessatti namayyuu daawwachaa jira. Lafa kalee bal'oo daafnusee jira abshirii kijibaa kishanaa guutanii har'a rakkoon dhumnaani firaa kaleena jaalataa meeshaa seenanii kan coke ilaalee durgalte dubbini meegarree qadaati jee qorqodaani. Meegarree qadaati jee qorqodaani.
Weellisaa Nagawoo Guutamaa turtii gaafiif deebii miidiyaa tokko waliin taasisanii saampila muuziqaa kanaa yeroo inni sirbu ummata irratti kan faffaca'ee fi namoonni hedduun nashiidaa fi manzuumaa faasee'uudhaan guddaa fi xiqqaan dargaggeessaa fi dargaggeettiin sheekota dabalatee namoonni hedduun jaalatee jira. Akka gaarittis miidiyaa hawaasaa keessattuu karaa toora tiktookitiin dhageeffatama. Yeroo bal'oo keessaa xurumbaan jaalalaa hedduun afuufama. Haalli jijjiiramee achi buutee dhabnee irra guddaa namaa jechuun madaa fi laalaa nama hedduus tuttuqee jira. Yeroo bal'oo keessaa xurumbaan jaalalaa hundaan afuufama. Haalli jijjiiramnaan achi buutee dhabnee irra guddaa nama. Barnoota irraa argannee seenaa rakkoo cimaa baga dhuftee rakkoonu jirtuu fi sobduu saaxil gootuu namaa dhugaan hundaaf galaa kijibni moohamaa Oromoof wal beekee dubbii bakka beeynaa yoom namaaf ergamaa Oromoo wal beekee bakka beeynaan morra cuutamaa. Weellisaan kun miseensa wisoo baandii bilisummaa Oromoo yoo ta'u walleewwan bareedduu hedduu kan biraas hojjeteeti jira. Yeroo miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa jirus rakkoolee hedduu kan dabarse yoo ta'u jijjiiramni dhufee osoo gara biyyaan galiin durasiim humnoota diinaatiin bosonaa qabamee yeroo dheeraadhaaf fidamee dararamuudhaan qalbiin isaa akka miidhamee sirba kanaan yoo ibsu rakkina gurguddoo keessa qaxxaamuree kan harka naqabuuf kan keessa naqabullee nama hedduun baree baga dhufte rakkoo jechuudhaan dubbatee jira. Rakkina gurguddaa keessa qaxxaamuree rakkina gurguddaa keessa qaxxaamuree kan harka naqabuu fi kan keessa naqabullee nama hedduun baree. Science technology ammayyaas kan tore madalli ilmoonama itti madalanis rakkoota humbare madalli ilmoonama itti madalanis rakkoota humbare kanaafuu rakkoo afeeree keessuma ise wajjin ture kanaafuu rakkoo afeeree keessuma ise wajjin ture kan diinaaf kan firaasi kan luynaaf kan gootaasi kan daynaaf kan adda balaasa godhadhee ittiin saffare madaala godhadhee ittiinis bare. Xumuraa wallee kanaa keessatti weellisaa Nagawoo Guutamaa lakkaa ilmaan lammii numatu wal gorfata mee waliif haa galluun tokkummaan furmaataa jechuudhaan dhaamsaa dhama qabdu tana nuuf dhaameetiin goolabee jira. Kota ilmaan lammii numa wal gorfata mee haa walii galluun tokkummaan furmaataa gargar faffacaanoo bineensi nu nyaata nama walii galeetu hundu walaa galaa je'ama maaqsatu ofii booda gannee alamaa barbaanna tun warra jirtu. Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti ergaa fi dhaamsa isaa isiniif filannee sirba weellisaa beekamaa fi jaalatamaa weellisaa Amiin Huseen mata dureen sirbichaa Oromiyaa Balloo kan jedhudha. Oromiyaa Balloo biyya dachii bal'aa guutuu sikkoo mandoo arrii baalee laallaa burqaa atleetotaa boqqoo jirraan baalee hawaa waliin kenne handhuura Oromiyaa daawwanna Finfinnee. Weellisaa Amiin Huseen weellisaa jabaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qabu yoo ta'u
keessattuu yeroo wayyaaneen ilmaan Oromoo akka maletti dararaa turte sanatti biyyi isaa keessa taa'ee gatii guddaa uummata isaaf kaffalee jira. Sagalee saba bal'aa ta'uudhaan dhugaa hadhooftuu yeroo ulfaataa sana keessatti itti himee ture. Dhiibamee lubbuu isaa baafachuudhaaf biyya irraas baqatee ture. Haa ta'u malee Amiin Huseen walleewwan babbareedduu hedduu kan sirbe yoo ta'u, walleen isaa uummata Oromoo biratti akkaan beekamte. Wallee Oromiyaa Balloo jedhu kan faranjii fi addunyaan hundi kan jaalatte, wallee waltajjiilee jiru hundarratti osoo hin sirbamne bira hin darbamne. Wallee Oromiyaa Balloo biyya dachii bal'aa, guutuu sikkoof mandoo Arsii Baalee laallaa, burqaa atileetotaa Boqqojjiirraan baane, hawaa waliin geenne handhuura Oromiyaa daawwanna Finfinnee jechuun Oromiyaa Balloo maal akka fakkaattu addunyaatti mul'ise. Oromiyaa Balloo biyya dachii bal'aa, guutuu sikkoo mandoo Arsii Baalee laallaa, burqaa atileetotaa Boqqojjiirraan baane, hawaa waliin geenne handhuura Oromiyaa daawwanna Finfinnee. Harargee Walloo Wallaggaa Wambaraa, Jimmaa Abbaa Dubaariinuu Abbaa Booraa, Bulee Horaa Laallee gara Gutii deemnaa, yaa Balloo Mooyyaalee biyya hangafa keenyaa daawwanna Booranaa. Artistii Amiin Huseen sirba bareedaa kana keessatti aadaa Baaleetiin shubbisa isaa kan miidhagse yoo ta'u, iddoolee seenaa qaban kanneen akka dirree Sheekanaa Huseenii fi Walqa Soof Umar dachee Rabbiin uumamaan faayee nu daawwachiise. Baaroo Sheekanaa Huseeniin kennaa abbaan nuura Baaleetiin abbaa kiyyaa oo aadaa tiyya baadiyyaa Oromiyaa irra naanna'aa jechuudhaan ergaa bareedaa kana dhaloota gurra buuse. Kenya abbaan nuura Baaleetiin Oromiyaa tiyya naanna'aa. Kenya abbaan nuura Baaleetiin abbaa kiyyaa Oromiyaa irra naanna'aa. Abbiyyoo yaa nuru Zeeniyaa abbaa kiyyaa kabaa kibbaa wanna nutulle nurraa jibbaa. Abbiyyoo yaa nuru Zeeniyaa abbaa kiyyaa kabaa kibbaa wanna nutulle nurraa jibbaa. Biyya mukaa biyya gaarreenii biyya dubrooma magaalanii Oromiyaa tiyya naanna'aa. Oromiyaa tiyya yaadataa qabbanootuu lafa gaaddisaa Oromiyaa tiyya naanna'aa. Oromiyaa biyya goototaa sooratti haadha hayyootaa Oromiyaa tiyya naanna'aa. Ilmaan bobaa jala kaayyate dirratti baatti bineensota Oromiyaa tiyya naanna'aa. Amiin Huseen jidduu keessatti sirbuma kanaan Baalee laallaa lafa teennaa lagni waabee nutti guute, adda walaabutii hoydaan handhuurri kennetti buute, Oromiyaa tiyya faarsaa lafa hayyuu qabdu jaarsaa, sirna gadaan bulla duudhaa, seenaa Oromoo wal barsiisaa jechuudhaan iddoo seenaa qabdu handhuura Oromoota maraa kan taate lafa seenaa qabeetti qe'ee odaa roobaa gaftittiin odaalee Oromoo shanan keessaa dura itti biqilee caayaa sirna gadaa lafa uumaa fi uumamni itti wal gayuun nu daawwachiisee jira. Baalee lafa teenyaa lagni waabee nutti guute, madda walaabutii hoydhaa handhuurri keenyatti buute. Oromiyaa tiyya faarsaa lafa hayyuu qabdu jaarsaa, sirna gadaan bulla duudhaa dhalli ammaa wal barsiisa. Sirna gadaan bulla duudhaa kitaabota wal barsiisa. Sirna gadaan bulla duudhaa yaadota wal barsiisa. Sirna gadaan bulla duudhaa dhaloota wal barsiisa. Sirna gadaan bulla duudhaa seenaa Oromoo wal barsiisa. Sirna gadaan bulla duudhaa aadaa Oromoo wal barsiisa. Sirna gadaan bulla duudhaa eebarataa wal barsiisa.
Weellisaan Buulessi fi Qaroon kun sirboota babbareedaa hedduu kan kanaan wal fakkaatan ummata isaatiif gumaacheeti jira. Haa ta'u malee sagantaa keenyaarraatiif sirbi nuti isiniif filanne kanaa ta'us yeroo itti aanu sirboota isaa kan birootiin dhamaa fi dhaamsa isaa gurraan isin geenna. Weellisaa keenyaa Amiin Huseeniin nuuf jiraadhu galatoomii seenaan duune qabdaas jenna. Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti ergaa fi dhaamsa isaa isiniif filanne sirba weellistuu Dammituu Gaabbitaa mata dureen isaa Booratamoo jedhu kan aadaa Arsii tirriidhaan sirbame ilaalla. Booratamoo reebdee lafoo biyyana. De la bombiana Weellistuu Dammituu Gaabbitaa sirboota hedduu kan sirbite yoo ta'u keessattuu sirboota aadaa irratti xiyyeeffattee aadaa duudhaa fi seenaa dhalootaaf ol kaayaa nama jirudha. Sirba kanaanis eessa yoo jechuudhaan eegalti. Sirba adakuuf Innaqin hadha waan hojjettaan godhaa qoraafataa jira. Daa'immanii waan godhi qoraafisilee sinaa ta'een ta'an deemtu.
weellistuu Dammituu Gaabbitaa sirba kana walaloo isiin fayyadamtee walaloo faaruu loonii fi diraamaan viidichaa aadaa Arsii sirriitti kan mul'isu sabareesiif qoraasaa iticheessi obaasaa akkuma jedhamu yeroo haati isiin sabaree aannanii qoraaftu isiin immoo haadha jalaa dhokattee mooyyee raffiftee sirba deemtu argisiisu kun immoo aadaa ofii jaalachuu fi jabeeffachuu bakka bu'a. De la bombiana Rev ganna buute la rev de la bombiana Ana sirbin kada rev de la bombiana Damu martin dada harib de la bombiana Bongana temuda harib de la bombiana Buratamo harib de la bombiana Rib de la bombiana Jidduu sirbichaa keessatti weellistuu Dammituu Gaabbitaa jalaa qabuudhaan booratamoo ohohoom reebde lafoon xiyya hoo jechuudhaan dhiiraa fi dubartiin wal jalaa fuudhuudhaan kan sirbame yoo ta'u sirbaa uummata Oromoo Arsiin bifa bareedaa ta'een hojjetamee jira. Xumuraa irratti weellistuu Dammituu Gaabbitaa wal jalaa qabuudhaan bifa faaxumeetiin aayyoo hoolaa waa bareedee kaarruun kee jechuudhaan haadha ganama yeroo sirba deemtu jalaa baddee faarfataa goolabaa jirti. Ayola marre wabare tikarole Ayola marre wabare tikarole Ayola marre wabare tikarole Ayola marre wabare tikarole Ayola marre sorule jahade Ayola marre Ayola marre enzi hinjeti hate Ayola marre namahata kamisan Ayola marre duru me sabure Ayola marre sekatan kichume Ayola marre sirbudu kanadule Ayola marre tikarole Ayola marre imbare tikarole ishtari Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa qophiin keenya faaya aartii torban kanaaf qopheeffannee kanneen hanga ammaa turanii qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu na faana ture. Qophiin keenya yoo isinitti tole peejii keenya sheer gochuudhaan akkasuma immoo chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun nu faana ta'aa isiniin jecha qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanaaf wajjin turtii gaarii isiniin jenna.
Thank you.